Haleellaa diroonii godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaatti raawwatee lubbuun namoota 8 darbe. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa ganda Barroo haleellaa diroonii kaleessa wixata muddee 25 bara 2023 ganama dallaa waldaa Muluu Wangeelii irratti raawwatee lubbuun namoota 8 darbuu fi 3 madaa'uu jiraattonni himan. Tajaajila geggeessitoota waldichaa keessaa tokko kan ta'e maqaan isaa akka eeramu kan hin barbaanne akka himetti amantoota miidhaan irra ga'e dabalatee miseensonni waldaa Muluu Wangeel Barroo hunda guyyaa wixataa ganamarraa eegalee boqqolloon dallaa waldichaa keessa facaafamee jiru akka sassaaban beellamni qabamee ture. Akkaataa beellamichaan wixata bariirraa eegalee miseensonni waldichaa lakkoofsaan hedduu ta'an boqqolloo gahee dallaa waldichaa keessaa sassaabaa otoo jiranii gara naannoo sa'aa tokkotti haleellaan diroonii tasa raawwatameen namoota sassaabaa turan keessaa 8 battaluma sanitti ajjeefamuu fi namoonni 3 irratti miidhaan ulfaataan qaqqabu himeera. Itti dabaluun namoonni 3 miidhaan qaamaa jabaan irra ga'e kun yeroo ammaatti hospitaala Kombolchaa keessatti yaala argachaa jiru. Garuu carraan lubbuun hafuu isaanii baay'ee dhiphoodha jedhu. Akkaataa gaggeessaa waldichaa kun jedhutti namoota ajjeefaman kunniin keessaa muuziqeessitoota waldichaa Daammanaa Likkaa umrii 22 fi Dhugaasaa Waaqkennee umurii 21 jedhaman argamu. Namoonni ajjeefaman kun namoota nagaa fi tajaajiltoota waldichaatis jedheera. Jiraataan ganda Barroo kan biraa haleellaan diroonii waldaa Muluu Wangeelii irratti raawwatamee fi ajjechaa amantoota irra ga'e mirkaneessuun guyyaa har'aa kibxata bariirraa kaasee aanicha keessatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti waraanni cimaan geggeeffamaa akka jirus himeera. Itti dabaluunis har'a ganama waraana cimaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti adeemsifamaa jiruun sochiin konkolaataas ta'ee namoota hin jiru. Hawaasa waldichaa dabalatee jiraattonni ganda Barroo sirna awwaalchaa namoota 8 kanarratti sirnaan hirmaachuus hin dandeenye jedheera. Waraana gama lixa Oromiyaatti humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti yeroo garaagaraatti geggeeffameen haleellaan diroonii godinichaatti yeroo raawwatamu inni kun kan jalqabaa miti. Baatii muraasa dura onkololeessa 7 fi 8 bara 2023 guyyoota walitti ayyaanni Irreechaa magaalaa Finfinnee fi Bishooftutti kabajamaa turetti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Habaaboo Guduruu fi Kombolchaatti haleellaan diroonii raawwatameen lubbuu namoota 12 ol darbuun ni yaadatama. Miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa hanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaatin maatiin himan. Obbo Taayyee Danda'aa muddee 12 bara 2023 kan hidhaman yoo ta'u hanga ammaatti mirga mana murtiitti dhiyaachuu mulqamanii akka jiran maatiin himan. Wixata kaleessaa muddee 25 bara 2023 abukaatonni isaanii dubbisuu dhaqanii bulchiinsi mana hidhaa akka dide kan himu miseensi maatii obbo Taayyee Danda'aa haati warraa isaanis guyyaa kaleessaa dubbisuu dhoowwamte jedhe. Haati warraa obbo Taayyee ijoollee isaanii waliin dubbisuuf dhaqxus bulchiinsi mana hidhaa ergaa irratti mari'atee booda agarsiisuu akka dide himanii jiru. Itoophiyaan tarree biyyoota liqii isaanii kafaluu hin dandeenye irratti ramadamte. Itoophiyaan akkaataa kafaltii boondii doolaara biiliyoona 1 gabaa idil addunyaarraa gurgurtee ilaalchisee marii liqeessitoota ishee wajjin taasifteen waliigaltee malee xumuramuu hordofee tarree biyyoota liqii isaanii kafaluu hin dandeenye keessa galte. Miidiyaan idil addunyaa Biluumberg akka gabaasetti Itoophiyaan biyya liqii isheerraa ofirraa kafaluu dadhabde jedhamuun biyyoota Zanzibar, Siriilaankaa fi Gaanaa waliin tarree tokkotti ramadamteerti. Itoophiyaan dhala liqii doolaara miiliyoona 33 liqeessitoota isheef kafaluu akka hin dandeenye ibsuu ishee hordofee guyyoota dabalataa 14 qabdu kaleessa muddee 25 xumurameera. Sababa kanaanis biyyattiin sadarkaa liqii biyya alaa qabdu kafaluu akka hin dandeenye gahuu ibsameera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kootaa sabaa akka ulaagaa ramaddii gita hojii olaanaatti kaa'uun isaa ni balaaleffanna jedhu paartiin Izeemaa. Qormaata ga'umsa hojjettoota mootummaa magaalaa Finfinneef kennamu ilaalchisee bulchiinsi magaalaa ibsa akka laatu paartileen lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaaf Izeemaan gaafate. Paartichi ibsa kaleessa baaseen barbaachisummaa qormaatichaa irratti akka amanu eeruun haa ta'u malee waajjira tokko keessa baay'ina daayirekterootaa fi hooggantoota saba tokko irraa kan ta'an Persentii 40 kan caalle godhuuf karoorfamuu ilaalchisee ibsa laatamuu akka qabu ibseera. Waajjira tokko keessa baay'inni daayirekterootaa fi hooggantoota saba tokko irraa kan ta'an persentii 40 kan caalle godhamuuf dandeettii fi ga'umsa barnootaa fi muuxannoo irraa maddu xiqqeessee akka hin ilaalle of eeggannoo gochuun barbaachisaadhas jedheera. Dhaabbileen biyyattii keessa jiran hunduu lammiilee hundaaf carraa walqixa kennuu akka qaban akka amanu kan eere ibsi Izeemaa kun haa ta'u malee sadarkaa kanaan kootaa sabaa akka ulaagaa olaanaa kaa'uun tajaajila si'eessuus ta'ee haqa mirkaneessuu irratti faayidaa waan hin qabneef cimsinee balaaleffanna jedheera. Qormaanni ga'umsa hojjettoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee rakkoo teeknikaa mudateen jimaata darbe otoo hin kennamin hafe sanbata dhufu muddee 30 bara 2023 ganama sa'a 2 irraa eegalee akka kennamu gabaafameera.